aappii iimoorratti akka hirmaana isaarraa nurraa namne Desembar 20 fi 28 Rajaba guyyaa 8. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hawaasni keenya ka muslimaa ka biyya keessa jirtanii fi ka biyya alaa jirtan, ka sharqi jirtan, ka garbi jirtan, durarratti assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Kanatti aansuudhaan immoo dhimmi fiidiyoo kana waraabuu barbaanneef isinillee barbaanneef dhimma waa'ee majliisaati. Majliisa maqaan isaa Nuural Islaamitti beekamu kan Itoophiyaa keessatti Maayaa Siitii yoo akka dur beekamutti godina Harargee Bahaa aanaa Haramaayaa keessatti argamu. Yeroodhaaf akka caayaatitti bakka keessa teenyee rooba duraa aduu duraa ol seennee itti qaraanuun ijaarranne sababa maayaasiitiin karaa baasuu jalqabuudhaatiin pilaanni karaa waan irra dhufeef waan yeroo booda diigamuudhaaf deemuuf waan cal jettaniin taa'inaatii itti yaaddadhaan hunjaniif deeggarsa akka jaarmee majliisa kanaarratti nu gootan asumaan afeerraa isinii godhuu barbaanne. Warri sagalee teenya tana dhageessan ka fiidiyoon teenya tun isin bira geesse kana baruu barbaaddanilleen ka ala jirtan ka biyya tana keessa jirtan Abdallah Hassan Ibroon Anjan bakkiin itti dhaladhe ganda horoo araddaa haqaa aanaa Haramaayaa godina Harargee Bahaa kaniin ammoo itti beekamu Sheikh Abdallah Horootiin hin beekama. Kan na beektus tahee kan hin beeknes ka biyya keessa jirtus ka biyya alaa jirtus wanni ati deeggartu waan nan tahini diin taateef caayaa diiwaan taateef akka deeggarsa waan kanaa nu gootan isinirra barbaanna. Sagantaan